Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Abdul Salam from Birmingham, UK. Is celebrating birthday parties permissible in Islam? Birmingham UK irraa gaafiin kiyya guyyaa dhalootaa kabajuun islaamummaa keessatti hayyamamaadha jechuun gaafatan. Birmingham UK. Gaafuma kanaan wal fakkaatan kunis Aisha Chicago irraa USA jechuu. A similar question is asked by Aisha from Chicago, USA. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. If celebrating Yoo sababa hojiilee islaamaa faalleessaniif guyyaa dhalootaa kabajuun hin hayyamamne ta'e guyyaa dhalootaa keenya hiriyoota waamnee darsii islaamaa fi sochiiwwan islaamaa gochuun wantoota amantii islaamaa hin faalleessineen dabarsuun ni danda'ama. a question on the similar topic. Gaafiin biraa mata duree wal fakkaataa irratti maqaan koo Abdul Mois Kashmir Indiyaa irraa namaan baga guyyaa dhalootaa kee geesse jechuun islaamummaa keessatti hayyamamaadha moo hin hayyamu jechuun gaafata. Someone is permissible in Islam or not? So all these three questions. Kanaaf gaafiileen sadan kun hundi guyyaa dhalootaa walii wal qabata. Gabaabumatti gaafiin kee tokkoffaan guyyaa dhalootaa kabajuun hayyamamaadha. Lammaffaan yoo hojiilee haraamaa hin jirre sochii islaamaa qofaan kabajuun ni danda'ama. Sadaffaan nama guyyaa dhalootaa kabajuun happy birthday yookaan baga guyyaa dhalootaa keetiin si gahe jechuun ni hayyamamaadha. As far as birthday is concerned. Walumaa galatti gaafiin sadanuu kana. Gaafiin sadanuu wal fakkaataa ture guyyaa dhalootaa kabajuu irratti. Rasuulli keenya jaalatamaan nagaa fi rahmanni irraa jiraatu akka jedhanitti islaama keessatti ayyaanonni waggaa lama qofaatu jiru. Isaanis iida lamaanidha. Tokkoffaan iida alfitrii kan ji'a ramadaanaa booda jiruu fi lammaffaan iida adaa iida wareegaati. Iida arafaa jechuudha. Iidni waggaatti kabajamu lamaan kana qofaatu hayyamamaadha. Akkasumas torbaanitti ayyaanni guyyaa jimmataa jira. Kanaaf kabajni waggaatti deebi'u kamiyyuu iida lamaan kana malee amantii islaamaa faalleessa. Guyyaa dhalootaa kabajuun aadaa dhihaa irraa malee aadaa islaamaa miti. Kanaaf hin hayyamamu. Is not permissible. Any Kabajni waggaatti deebi'u hedduutu jiru. Kan akka fakkeenyaaf waggaa cidhaa, guyyaa jaalalaa Valentine Day, Mother Day guyyaa haadhaa, Teacher Day guyyaa barsiisotaa kana malees hedduutu jiru. Kanneen iida lamaan malee hin hayyamaman. Garuu yoo sagantaa eebbifamaa yeroo tokkoof ta'e fakkeenyaaf yeroo barattoonni barnoota isaanii xumuranii eebbifaman graduation jechuu yookaan cidha gaa'ilaa yeroo takkaa yoo ta'e waan haraamaa kan keessa hin jirre ta'e ni hayyamama. Garuu waggaatti akka ayyaanatti irra deebi'uun waggaa hunda akka ayyaanatti kabajuun hin hayyamamu. if you go back to the history of this birthday cake. Seenaa keekii guyyaa dhalootaa yoo ilaalle yeroo Giriikii durii irraa kaasee dhufe keekiin boca isaa yoo ilaaltan zeeroodha. Marfamuu ji'a fakkeessuu of keessaa qaba. Ji'a fakkaata marfama akka ji'aati. Waaqa ji'aa waaqeffachuuf hojjetamaa ture. Ifa yookaan shaamaa keekii irra kaa'amu yoo ilaalle umrii namaa waggaa meeqa akka ta'e ibsa. Umrii meeqa akka ta'e irra kaa'u keekii irra shaamaas. The moon god. Kana malees afuuffaanis ni jira. Wantoonni kunneen qulqullina faalleessan. Qorannoon akka agarsiisutti yeroo ibsaa afuuffaan keekii irratti fayyadamnu baakteeriyaa dachaa 14 dabala jira. The cake has 14 times more germs on it before it was blown. Akkasumas yeroo hedduu sagantaan guyyaa dhalootaa yoo ilaalle muuziqaa, shubbisaa fi wantoota haraamaa of keessatti qabatanii jiru. Wantoonni amantii islaamaa wajjin wal faalleessan hedduu jira. The question posed is that what if we do not have any haram activities? Gaafiin lammaffaa yoo wanti haraamaa hin jirre quraana qara'uu darsii islaamaa kennuun ni danda'ama guyyaa dhalootaa san qajeelu irratti darsii barnoota islaamaa yeroo kamiyyuu kennuun gaariidha. Garuu addatti guyyaa ani dhaladhe jechuun waggaatti guyyaa sana filachuun hin hayyamamu. And I will have an Islamic lecture because I was born on this day. This again is not permissible. Having Islamic lecture any day is permissible, but having every year only on that one particular day, it is not permissible. Yeroo tokko kabajni guyyaa dhalootaa hooggantoota amantii yookaan namoota beekamoo kabajuun
namoota akka aartistii, namoota gurguddaa, namoota bebbeekamaa guyyaa dhalootaa isaanii kabajuun shirkii yookaan nama waaqeffachuutti nama geessisa. Kunis islaamummaa faalleessa. This leads to hero worship. All this is against the teaching of Islam. Regarding the last question, that is it permissible to wish? Gaafiin dhumaa namaan baga guyyaa dhalootaa kee geesse jechuun ni hayyamamaa akka jedhu irratti yoo dhaloota kabajuun mataan isaa hiyyuu hin hayyamamne ta'e baga geessan jechuun bu'aa hin When a qabu. person is born on a particular day, Umriin namaa yeroo dabru hundumaa gara du'aatti dhiyaachaa jira. Kana kabajuun maal jechuudha? Kanaaf fact, guyyaa dhalootaa kabajuun mataan isaa iyyuu hin hayyamamu yoo hojiin islaamaa keessatti hayyamamu illee waggaa waggaatti akka ayyaanatti gochuun sirrii miti. Yoo hojiin islaamaa keessa godhame illee waggaa waggaatti godhuun waggaa waggaan sirrii miti. to the Muslim brothers and sisters, Gorsaa nan obboloota koo kan muslimaatiif kennu isaan hundaafuu obboloota koo muslimaa dhiiraaf dubartii hundaaf aadaa quraana rabbiitii fi sunnaa rasuulaa nagaaf rahmanni irraa jiraatuuf haalli isinirraa fagaadhaa. Ayyaanota waggaa waggaatti deebi'an kan aadaa islaamaa hin taane hin kabajina. Kanaaf irraa fagaachuu qabdan gaafii keessan isiniif deebise jeetiin abdadha. we should not celebrate these annual events which is not part of the Islamic culture and Islamic teaching. Hope that answers the question.